seenaa jiru agarsiisa gabaabaa hanga yeroo boqonnaan xumuramutti isaanii waliin turtii gaarii. Seerani gosuka bakkanni sakkachabe guyyaa deema ni obsuka kanji sandaadabe balleessa baaroo rareen karabatuma nagaggeessi damma koo waa'een baaranaasuma. Madre, oji ko gari yabe kolle mana da sunati aji kolle to ko pare ke beta mari ke gal keiraoka irje ari madre ke ye mara ke jale pero subro ji ka mari gada breda devi ko to devi Come on, Egaa daawwattoota keenya akkuma amma argaa jirtan daa'imman fi dargaggoonni miseensota kilabii Maarshaal Aartii showii gabaabaa kan isaan agarsiisaa jiran yeroon jiru baay'ee gabaabaa waan ta'eef ariitiidhaan showii keessan sadhumaa gara cabsaatti seesantan gaarii ta'a. Yeroon jiru baay'ee gabaabaa waan ta'eef Attacco David Assikati dirree keessatti yoo caccabe funaanuu nama rakkisa waan ta'eef Assikaa daawwattoonni keenya moraal daawwattoonni keenya
እሺ ከምብራ agarsiisa lammaffaa ammas cabsaa qabnu baay'ee gabaabaa waan ta'eef cabsaa sadhumaa kan xumuraa yeroo nu qabnu baay'ee gabaabaadha waan ta'eef egaa daawwattoota keenya wiirtuu maarshaal aartii akka magaalaa Najjootti qabnu sadan tokko Hardcore International Taekwondo Club International Taekwondo Club fi akkasumas maarshaal aartiin kan uumshuu akkuma isin argitan dargaggoota hedduu ofitti qabuudhaan barkumee bulchiinsa magaalaa Najjootti kan gaggeeffamaa jiru guyyaa har'aa tapha sirraa yookaan wal morkii geebaa kilabii kubbaa miilaa hospitaala Najjoo gidduutti kan gaggeeffamaa jiru walakkaan taphaa kan raawwate yeroo ta'u tapha marsaa lammaffaa yookaan walakkaan taphaan itti aanu daqiiqaa muraasa booddee kan jalqabu ta'a. Naamusaan hawaasni magaalaa Najjoo kan ittiin beekamu keessaa tokko naamus. Kanaaf akkuma kanaan dura naamusaan hordofaa turtan ammas tapha kana naamusaan waliin hordofnu jenna. Magaalaan keenya keessummoota simachuun kan beekamtu baay'ee magaalaa hawwattu akkasumas hawaasni ishees aadaa keessummaa simannaansaa fakkeenyummaa gaarii kan qabu ta'uu isaa tapha kanaan agarsiisuutu nurraa eegamaa jechuudha. Kanaaf taphni kun yeroo raawwatus naamusni keenya baay'ee murteessaa ta'uu qaba. Kun akkuma isin argaa jirtan International Taekwondo Club barkumee bulchiinsa magaalaa Najjootti kan gaggeeffamaa jiru guyyaa har'aa tapha sirraa yookaan wal morkii geebaa